Fakata. Yo dandeessan please share godha. You know, nam takkaa'u, nam lamaa'u, nam sadiihu yo arkame. It's very important. Thank you, boss. Najiraatu. Ummata kiyya, ummata Oromoo, akka gaariin na dhaggeeffadha. I know akkuma beektan yeroo ammaa kana keessatti namni irra hedduun karaa TikTok irratti jira, Facebook irratti akka durii miti. Ummanni Oromoo immoo beelaan kadhumaa jiru, sagalee hin qaban. Miidiyaan biyya keessa jirus beela haasawaan jiru, haala ummanni keenyatti deemaa jiru haasawaan jiru. Miidiyaan qabnus biyya alaa ka jirus rakkoo ummata keenya irratti deemaa jiru kana haasawaan jirani. Ummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessani jibbitani jaalattani about 4 million nama miliyoona 4 ta'utu beelaan saaxilamee daqiiqaatti du'aa jira obboleeyyan kiyya. Rakkoo haasa'uu hin barbaannu. I understand. Rakkoo maaliif namni jibbe hoggayyuu rakkoo hoggaa haasa'u namni ni xafasha. People, I understand that situation. Maaliif hoggayyuu rakkoo haasa'u ummanni Oromoo beelawee, ummanni Oromoo kanaa fidaa waan jennuuf namni kun irra laalu wanta tahee jira. Maaliif humna isaa ala tahee jira. Rakkoon Oromootun heddummaate jedhee namni Oromummaa isaa jibbutti jira. Garuu jaalattee jibbite Oromummaa kana rabbiitu sii kanne ati hin filanne. There was no a choice. A, B, C, D choice. Shanyii meeqaa tamtu osoo jiru rabbiin Oromummaa sii file. Inni sii fileef isaatu beeka. In rabbiin immoo hoggaa sii filu waan siif tahu, waan siif malu, waan gaarii sii file. Kanaaf Oromoodha. Hammam Ameerikaa yoo jiraatti, hammam Kanaadaa yoo jiraatti, hammam citizen yoo jirtes, at the end of the day Oromoodha. Oromoon beelawee ummanni Oromoo beelawee ati I know for sure Oromoo dhugaa yoo taate gammachuu akka hin qabaanne. I know for sure. Wanni amma sinittiin hima dhaggeeffadhaa. Media, mainstream media, midiyaan jiru beela kana haasawaan jiru. Midiyaan biyya OBN irraa kaasi hundi isaanii maaliif hin haasawne kajuu gaafii kiyyaa miti. Isinuu ni beeytani. San keessan seenu ani. Arra wanni ani dhufeef siyaasa haasawuuf miti. Rakkoo ummata beelaan dhumu kana waa dandeenyu haa gargaaru dadhabnu addunyaa irratti haa himnu. Addunyaan nu gargaaruun dirqama because nuti gargaaree dandeettiin qabnu because about 5 million population ida. Kanaafuu dandeenyu sagalee haa taanuuf haa gargaarus isaan bira haa dhaabbannu dadhabnu immoo du'aayii haa goonuuf obboleeyyan kiyya. Garuu haga mana kiyya dhufuu beeltiitun Boorana jirti na biran jirtu jettee ka eeggattu yoo taate si biras ni dhufti beek. Beeltii obboleessa keeti beela keeti. Waan takkaan isinitti hima Boorana keessa, this is the fact. Dhugaan isinitti hima Boorana keessa abbootii meeqaatu if ajjeese. Maaliif joollee isaanii beelaan duutu ijaan arkurra nuti haa du'uu ja'anii du'ani. I'm telling you the truth. Dhugaadhaan isinitti hima. Joolleen xixiqqoon joolleen teenya daa'imman tun nu bira beelaan du'urra nutu haa duunu ja'anii abbootii meeqaatu Boorana keessa of ajjeesaa jira. Haadhawwan meeqaatu of ajjeesaa jiran because joollee isaanii fuuldura isaanii du'aa jirti. Baatii takka baatii lama kan nyaanne jira Boorana keessa. Baalee keessa akkasi, Wallagga keessa akkasi, Harargee keessa amma Cinaaksanitti. So wanni naan isin gaafadhu obboleeyyan kiyya rakkoo kana we need to amplify it. Addunyaan akka beetu amplify haa goonu. Hundi keenya qooda keenya baannu. To do that, follow haa goonu, share haa goonu. I am on TikTok. TikTok irratti jira. Because I'm trying to spread this message. I'm not trying to make money out of it. People namni kun jijjiiramee jira beeka. Ilmi namaa dhugaadhaan isinin ja'a. Nama dhugaa Oromoo ta'e
nama oromummaan dhiigni isaa oromoo ta'e yeroo ammaa kana keessatti gammachuu ka jiraatu yoo ta'e wallaahi oromummaan isaa gaafii keessa jirti. nama oromoo ta'e riba nagaa karaa oromummaan isaa gaafii keessa jirti beeka. obboleeyyan kiyya sheer godha wanna kana oromoo bira haa dhaqu. oromoo diasporaa biyya alaa jirru qarshii takka yoo kannine doolaara 87 qarshii takka doolaari tokko birri 80 waa takka godhuu danda'a. lubbuu ilmoo tokko baraaruu dandeenya obboleeyyan kiyya. nuti waan nyaannu dhiisaatii waan boruu fi iftaanii fi waan amataa'u kaayyannee jirra biyya alaa ka jirru. gurra keenya cufanneeni. we cannot be part of the problem. part of problem in tahina rabbi sodaadha. be a part of solution. solution haafinnu obboleeyyan kiyya. oromoon hoggaa rakkattee oromoon hoggaa beeloyte firan qabdu duraanuu. oromoon warri beekonni oromoon warra siyaasaan oromoon arra ture oromoodhaaf ka iyyuu qaban. eliitiin oromoo arra ture qalamni isaanii sa'a 24 waan oromoo barreessuu ka qaban beela oromoo kana addunyaadhaaf. garuu sangodhaan jiran. ummata oromoo biyya keessa ka jirtan ka qabeenya qabdan qabeenyi keessan ummata keessaniif amma yoon taane yoomiyyuun ta'u. this message is particularly message specifically kaju ummata oromoo biyya ka jiraniif qabeenya ka qaban abbootii dinagdee qabeenya qaban qabeenyi keessan ummanni keessan osoo beela'uu qabattanii yoo teessan rabbii isin gaafata. rabbiin isin gaafata. kun dhaamsa isaaniif abbootii qabeenya qaban oromiyaa keessa jiran qabeenyi keessan ummata keessaniif amma yoon taane yoomiyyuun ta'u abadan. kanaafuu ummata keessan wallorraa jalqabi harargeedhaan baaleedhaan arsiidhaan booranadhaan wallaggan beeltii rakkoon heddummachaa jirti. siyaasaa miti amma haasawaa jiru amma beela namni nyaatee dhugu nyaatee akka bulu barbaanna. so abbootii qabeenya keessan if duuban deebina. hayyoonni oromoo the elite qalamni keessan amma sa'a 24 addunyaadhaaf ka barreessuu qabdan addunyaan akka nuuf dirmatu ummata keenyaaf. kanaan dura isinitti hime ummanni oromoo yeroo rakkinni oromoo irratti gahe namni oromoodhaaf dhaabbatu hin jiru. namni hundinuu nu baqata. kabiraa dhiisi keenyaa nu baqata. oromoon amma sagalee dhabe bar. feesbuukiidha yoo seente bakka hunda yoo seente namni rakkoo oromoo haasa'uu hin barbaadu dhaga'uu hin barbaadu haasa'uu hin barbaadu. yoo haasa'utes namni si dhaggeeffatu hin jiru. yaa obboleessa kiyya yaa obboleettiitiyya arra kabeelaa jiru fagoo jira boorana ani nama harargeeti humaanan godhu yoo jette rabbiin maaliif duraanuu tokko godhee si uume dhiiga tokko si gaafata rabbiin. whether you are Christian Oromo, whether you are Islam Oromo, waan feete yoo ta'e ittuma gaafatamta. Oromoon osoo beela'u ati cal jettee yoo ta'e kana beek. ani akkana beeytaniifis asirratti dhufaan jiru maraataas ta'ee miti beekumsa barbaadeetii miti. garuu ummata kiyya sagalee dhabee dhumaa jiru kana namni sagalee isaaf ta'u dhabee yeroo biraa sagalee laal bakka biraa amma sagaleen maaltu deemaa jira waa'ee ummataati miti waa'een biraa haasawaa. namuu nigdii godhate oromoo tana itti naggada. bakka feete yoo seente amma tiktaak irratti yoo seente tiktaakii yoo seente waa'ee madalaati waan adda addaa namni haasawaa beela oromoo namni haasawu hin jiru. amma oromoo jira du'aa fi jira 5 million. I told you 5 million. akka addunyaan dhageesseen hun gargaarre biitiinis dubbachaan jirtu miidiyaan biyyaas dubbataan jiru. nuti immoo as warra biyya alaa jirru immoo dalagaan keenya we supposed to be a voice taanii ummata keenyaaf iyyuu qabna turreemi. nuti immoo rafnee jirra qoqqoodamnee jirra. oromoon qoqqoodamtee jirti. tokkummaan oromoo gaafii keessa seenee jira. yoo booranni arra
hangafticha Oromoo namni hangafticha Oromoo huccuu isaa qofa fedha. Huccuu Oromoo Boorana uffatanii footoo ka'uu qofa. Garuu Booranni hoggaa beelawee du'u namni haasa'u tokko hin jiru. Hangafa Oromoo ja'anii yaamu namni jaalata. We know that for the past yero Oromo of xiqqashoo aduun yeroo baate san hundinuu huccuu Boorana uffatee hangafticha Oromoo ani hangafa Oromoo Boorana jedhanii huccuu aadaa Booranaa kana nama uffate garuu Booranni amma dhumaa jira namni isaaf haasa'u mee nam tokko mee nama Booranaaf iyyuu nam tokko naafida amma waan biraa yoo ta'e namnu sheer wali godhee kottaa yaamaa jedhee wal haasawa garuu waan dhugaa sammuun keessan dhugaarratti fi oromummaarratti waan dhaabbanneef rakkoon Oromoo isinitti hin dhaga'amu obboleeyyan kiyya. Reefuu isinitti hime waan qabatama faayilii qabatamaan qaba abbootiin Boorana keessa joolleen teenya daa'imman teenya nu also ijangaru isaan du'urra nutu haa duunu ja'anii they took medicine and they killed themselves suicide if ajjeesan yoo kun sirrifachisne maal yoo kun sirrifachisne maal sirrifachisa yoo kun siboochisne maal sibochisa Oromoon miliyoonni shan beelaan hoggaa dhume waan qabdurraa kan nu diddee akka naman agarre taate hoggaa deemtu ati Oromoodha dhugummaan Oromummaan kana sabboonummaan kana Oromummaan jechuun maali obboleeyyan kiyya Oromummaan ani beeku Booranni hoggaa booyu ani booyu Harargeen hoggaa boochu ani booyu Wallaggi hoggaa booyu ani booyu Arsiin hoggaa booyu Baaleen hoggaa booyu Jimma hay tokkummaa Shawaan hoggaa booyu tokkummaa nuti takka jennee haasoonu afaanumaani akkamitti isinitti hin dhaga'amu footoo ijoollee xixiqqoo dhumanii akkamitti yoo kan nu dadhabdee waa barreessu ni barreessita waan biraa ni barreessita mee maaliif hin barreessine a diaspora the elite Oromiyaan ummanni Oromoo kabiyya jirtan Rabbi isin bira haa dhaqqabu kanuman ja'a ummanni Oromoo beela irratti jirtanii kabaqattanii ummanni Oromoo Wallagga irraa kabaqattan miliyoona 2 ka Cinaaksan ka Walloo ka Boorana Rabbi isin bira haa jiraattu maaliif ummanni keessan biyya alaa jiru gurra cufatee isinin dhaga'uun barbaadu beela Oromoo dhaga'uun barbaadu waa takka dhaga'uun barbaadu Rabbi sodaadha baatuma amatuma tokko osoo hiriira ni yaadadha hiriira TPLF Oromoon bar TPLF bahaa turte bar hiriira Oromoon bar TPLF haqa malee du'aa jirti jedhee bar hiriira bahe bar Oromoon bar TPLF ummanni Tigraay biyya isaanirraa baqatanii Sudaan seenuu sirrii miti jedhanii bar Oromoon biyya alaa jirtu bar hiriira baate bar saba keetiif immoo as waa takkan dubbattu hoggaa bal'ina ati Oromoodha hoggaa rakkoommoo Oromoo miti ati hoggaa bal'ina ati Oromoodha Oromoo dhugaa qulqulluudha hoggaa bal'ina Oromoof hoggaa tole hoggaa yeroo rakkoommoo ati Oromoodha miti obboleeyyan kiyya miliyoonni 2 IDP'n Wallagga irra buqqa'e sun kijibaa miti waan qabatamaadhaan isinitti hima miliyoona 2 Boorana qofa nama 400,000tu baqate droughtii fi waraanaa fi waan adda addaa dachii isaanirraa qe'ee isaanirraa buqqa'anii majaa keessa they are inside the forest majaa keessa jiranii waan nyaatanii fi waan dhugan dhabanii joolleen isaanii xixiqqoon du'u jirti Wallaggi akkasi Cinaaksan ni beeytanii yoo Oromummaa tokkummaa dadhabdan tokkummaa Oromoodhaaf waa godhu dadhabdan wanni naan isin gaafadhu haa ganduma ganda keessanitti godhame at least mee ganduma keetiif waa godhime silaafuu tokkummaa Oromoo jennee iyyinee boonye yoo tokkummaan jiraate arra
ummanni Oromoo numan beeloyne ture. Arra numan beeloyne. Dhuguma rabbiin sinja akka heddummana keenyaan diaasporaa jiruun doolaara dhibba yoo has baasne deebinee immoo ummata alaatti yoo iyyine ummanni alaa UNICEF jetta hundi isaanii eedii kannuuf reedhiidha. Garuu oduun waan qabatamaan achirraa yoon dhufne sagalee yoo nuti hin taaneef isaa waa takka godhuu hin danda'ani. So ummata keenyaaf sagalee haa taanu isinin jaa obboleeyyan kiyya waan ani barreessu yoo gartan waan personaalii kiyya barreessaa hin jiru. Olna kaasaa ganna qabaa isinin jechaa hin jiru. Mana naa bitaa goofandimii naa banaa waanaa kannaa jechaatti hin jiru. Wanni ani iyyuu fi ummata kiyyaaf iyyuu kana akka sagalee isinis waan ani iyyee kana share gootanii akka dabarsitan. Waanin ani barreessu ani maxxansu Facebook irratti waan qabatamaadha. Martinu san shareuma godhiiti dabarsi ummanni halaalu. Kanuman isinin gaafadha obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti. TikTok irratti immoo nin maxxansa yoo namni share godhee akka gaariitti yoon dabarsine meseejni kiyya bakka hundatti gahaa hin jiru. Daataa qabatamaa ni qabna. Daataa meeqaatamtu ummanni keenya beelaan dhumu jira. Kamtu IDP dha. Kamtu rakkoo keessa jira ni beena. Isinii galee kanaafu bakka akka jirtanitti obboleeyyan kiyya waanin ani Facebook irratti maxxansu waan qabatamaa waan ta'eef obboleeyyan kiyya ammas waanin ani Facebook irratti maxxansu hundinuu waan qabatamaadha. Waan tokko kijiban nambarri ani daataan ani kaa'e qabatamaadha. Waliigala yeroo ammaa kana keessatti akka miliyoonni shan Oromoon beelaan saaxilamee kaduus akkas. Internationally displaced katee immoo miliyoona 3 oli waan qabatamaa ka mootummaanis beeku. So obboleeyyan kiyya ani kanan jaa obboleessa kiyyan carraa kana goheera obboleessa. Galatoomii Suulee Rabbi sirraa jaalatuuti. Nu amma bakkee kanatti wanni godhuu barbaannu uummata keenya two things. Warri Minnesota jiru specifically yoo danda'an we can create for them a drop place where they can drop the perishable non-perishable food. One keeni keessa jiru. Nyaata kanneen fidanii drop place goonee fi asirratti maxxansanaa fi where they can drop it. Yep, share godhanii. Share godhaa wanni kun akkuma share godhu waan khayrii si lakkaawama. Yep, waan kana drop godhanii collect godha. Abbo yoo dalagaan qabaanne food stamp argattu Minnesotatti. Food stamp biti fidi. Sirraa geessina. Sirraa ergina. Okay? You can go to Red Cross. You can donate your blood. Isaan waanuma san dhageessiftuu keeti. Donation dhiiga keetii gati kennu sun agartee ummata san barsiisu sirra jira. Itti himu sirra jira. Awareness itti geessita. You just donating your own blood to them. They will know that you let them know that ummata kiyatu akkasii rakkatu jira waan an danda'ee godhuuf hin dandeenyeef asitti isinii godhuu barbaada jettee ittiin good awareness yaadannoo gorsifta. Namni kuninsi uduu si qaba. Yo one can mean simple things. It doesn't cost you anything. Guyu dollar didama sodoma Starbucks fitu jira. Just that one no carton habba kurani shani didama ak bakila agarte keni sanni donate goru nama hagam nyachif. Yes. Nama hisaban kan nyachifta. Rabbi siraja sule tanille commitment. Yes. One kuni it's been going on for a long time. We did it. Namni hiddu jirati ka waan kana godhuu danda'u. We can do more. I know that people are tired. Namni rakkatee jira. Asitti illee rakkatee jira. Jiruun akka durii saniitii miti. But take responsibilities. Abbootu nageetii jedhiitiin fura qooda irraa fura. Obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya nuti carraa harkannee yeroo 3-4 nyaannaa. Baati takka kanyaan jira Boorana keessa. I talk to them. I talk to the family. Wanni ani iyyee amma jiru kun waan qabatamaadha natti bilbilaa jiran. Baati takka haati osoo waan qabdu harma osoo isiinuu duuf deemti
ilmoon ishii du'urraa jettee if ajjeeste. I'm telling you Oromo. Ilmoon kiyya na fuuldura du'urraa ani aduu jettee uf ajjeeste haati. Abbaan uf ajjeesaa jira Oromo. Yoo namni biyya alaa jirru kun qarshii 10 qarshii 5 Starbucks waa goona. Yoo san dhiisnee ummata keenya waa kannine guddaa kannaa isin hin jennu. And then voice taa ummata keessaniif jibbitanis jaalaniif tanis ummanni kun ummata keeti. Ani Oromoo miti yoo jettees ati Oromoodha no matter what. Citizen America miti citizen samii yoo qabaatte dhiigni kee Oromoodha no matter what. At the end of the day itti gaafatamta hirriba sirraftu beeku. Oromoo osoo gartuu beela'u cal jettee gurra kee yoo cufatte rabbiin si gaafata. Yeroo gaarii Oromoodhaaf namni haa ta'u hedduu ture ni beekta atis amma 3-4 dura. I don't wanna blame you godhu osoo hin ta'in amma Oromoo nama sagalee isiidhaaf ta'uu dhabe nuti sagalee ta'uu qabna. I don't care. Inninis namu bakka jiru akka inni jire nama agartutti ani amma bakka dalagaas bakka hin deemutti ummanni kiyya beelaa jira akkana jira bakka akkana doonees godha. I hope atiin ergaa bakka akkana ergaa jeetiin information hin kafallee bar kanuma himta. Beel Oromiyaa keessa beela jiraatuun seenaniin ilaaluun danda'a because data mootummaan baasee jira. Amma UNICEF yoo seente dataan bahee jira current dataan amma beekuun qabatamaadha waan qabatamaa 2 million IDP Wallaggarra 300 about 500,000 Boorana Harargeerraa amma Cinaaksanii Baaleerraa 54,000 qabatamaa jira Oromoodha waan kijibaa miti sintu. Jarri kun immoo nambaraa miti. They are human beings. They have names. They are uncles, fathers, mothers, and kanneeni. Haga mana kiyyattiin dhufne, faamiliin tiyyattu qabne, maaltu naangaa yoo jette wallahi rabbiin si gaafata. Rabbiin kasin fide Ameerikaa fides, ka Austraaliyaa si fide rabbiin sun arra cinaaksan na godhuu ni danda'a ture. Carraa si kanne carraa inni si kanne kana ummata kee bira dhaabbadhu osoon salphatiin duran jaa itti fufi obboleessa kiyya. Keessatti ammallee kuno warri masaajidaa warri chaarchii please dhufu jirraa isinitti bakkee ummata kuno ummanni drop itemii nu godhuu danda'u. Huccuu taate nyaata taate huccuu hagamitu mana keessatti ijoolleen irratti gurgurdattee ijoollee keetii yoo dhufifne. Bittee mana keessaa qabda gad fuutee hartee eegesi yookaan ammoo Salvation Army moo maali jinni kana keessita ummanni kee ammoo waan uffatu qabachitti. You gotta do something. Waan kana kuno ka one bakkee isin drop it go to the isiniif yoo rabbiin biraa taate as soon as possible by next Friday Masjid Bilal haa qophaayu infinnaafi of haa beekanii haawwotiin keessatti maali wal beeyna bar dhiiroo. Dubartiitu namaan deema dhiirti asitti biyya kana keessatti biiluma jalaa fi dalagaa hunda jala fi dubartiin nu biraa akkan hafne ummata isaanii biraa akkan hafne ummanni haawwotiitu beelaan jiraate haatiin kun akka suuleen baanetti waan harma isii irraa baaftee ilmoo isii obaaftu hin qabdu. So we have to take responsibilities and we have to pinpoint to the right association because akana yenne direct nama agarte Johnson injuru directly we are coming from Masjid Bilal and we're gonna put our truck there. We're gonna pick up those items from you guys and we're gonna store it and we'll make sure that these things are going to the right people. Please order Rafra Iran Hafina. Look, if you don't say I can do it, nobody else will do it. Nobody else. One. So order Rafra to Nuragira. We'll take that responsibility. Let's share this information. I'll see you guys on Friday. Masjid Bilal. Salata and Bode. Wata kansima. Warra churches. Warra masjidas. Obalayankiya. Wahunda chala rabbin ilma naman ol khasede. Ilma nama jalate. Ilma nama rabbin ifi harka isatin jar. Ilma nama kanatu belandu ujra barobalayankiya. Hayero amma kana wari churchi wari masjida saadi dami afurha sawu hakama kana ture. Hay ilma nama yonya chiste bar jannata senda wamale. Yeah. Hay ilma nama tokko nyaachisu jettu rabbi birarraa waan isa gammachisu waan biraan jiru je rabbi ilma nama tokko nyaachisu obboleeyyan kiyya
وان براخيس أصون سنين شرار كني خنان أمتا كينيا براها دابنو بلا المسجد جيجرا بكبراس كيني فود وان أركمو أشتي فيدا أمتا كيس وان دندي سنبيلا باسا دبتشون ور يا أخي وبليس في جواتك وان أمتا كيبر دبتشون سنو إسانيف بر أبو نمني كينيا هاسوت تجرا جانبر إرام فني أكا همان نتاني نجيان بباني وغاقلو أكامي أورمومان هاي أورمومان جاتشو مالي وبلغيان كي ينادي بزمانا كنا أورمومان جاتشو مالي أورمومان جاتشو هارا في أباكي في فاميلي على يوت وانتا كتي you don't care is that what it is أورمومان أكنا تيغبوني this much low تاني It's sad. أورمومان تبين هاي أورمو هاي كوداتوكو ريجينا كوداتوكو تينيا جنة خفال منوف أورمو خيا وبليسا خيا خجانو فيكي دا أكا خياتي نتي أمتا نغادا أمتا نغا نورا دبريو نما نياچسا توري أرى نورتي ركون غلطي كبيرا درانو بران دابتو أورمون مو دابتشون ديركما سننجا واني أما آني ساعة دلقا رانا باسي واني نأي سوف مكينا كيسا واني دلقو أبيتي متي I cannot sleep while my people are starving. It's shame on me to eat 3 times a day. It's shame on me when my people are dying every day and their voice is not even heard. We have so many diaspora Oromos who are educated well enough, they can do anything, but they are quiet, they are silent. Silence is not the solution. We don't need to be part of the problem, we need to be part of the solution of Balayanki. At the end of the day, numale wataka walinkab. Anuatu sibirat abata situ nabirat abat. Numatu walkaba. Huchud qofa fanni Oromo danuti ada Oromo bareechu miti dalagaadhaan action is what it counts. The action arra nama tokko ilmoo tokko haatiin sinjeebar waan kannitu dhabnaan if ajjeesse Booranatti abbaan joolleenti yaana dura du'urra ani haa du'u ta'ee kijiban amna affection isinitti himaa jiru waan ta'een itti hima joollee tana osoon argu joolleenti du'urra ani haadu ani abbootii dhufa ajjeesaa jiran Boorana keessa kun yoo sirrifachiifne ilmoo soo qabdu ilmoo ta'e 3 4 5 6 Jordan yuwan adda addaa ko ofiisu kana sunis rabbumaan si'uuma balayyan kiyya please formaataaf haa deemnu sagalee keenyaaf ummata keenyaaf haa taanu ummanni keenya sagalees dhabee beelaanis dhume haqas dhabee sirrifachiisu 5 million people is nothing to you, is a number. It's not a number to me. 5 million people are human beings. They have name, they have date of birth. They are uncles and mothers and fathers. They are people. They are human. Humanity is at the end of the day, humanity. I'm very emotional. No, you're totally right, Obreso. No, we don't need to wait for people. It's not a brainer for helping your people. Now, just take the ownership of this and be part of it. You'll be surprised what we can do for our people. Inshallah. Abo one kabritin galchu juru warasani. An average person that he doesn't know, she don't know anything. Those are the people who can change our community. Those are the people that can change our communities. Yeah. We tabane ummata kun beka kun barata kun professor kun doctora. No. Namu koda rafrate wani kun wakiya yete. Abo family kiya tu bele ujira waraki gosati ya bele ujira mal tigre mal jete bote abo dura durso awenu rada manjen umman ke na bela anjirani jani bele rahimatan bele ummat ke na rada bote sarajira Oromon last year niada tahirira baate bar tigre na kamale kabala kesa Oromon ite aramu Oromon asagale abdi Oromon tu nimaratemo fayyad abdemo ilalchi si akamina ibe Engaduma, what is happening to TPLF is not fair. Biyasani Rabakatun, Sudan Garun, Motuman Ethiopia Siringon is not fair. Hajan Sanitu, Arra Oromon, IDP, Wilaga Rabakate, Borana Rabakate, Bakaz. Nobody's talking about it. Oromuma Sani Nadibe. Am I crazy? Oromuma coming to who Boranio boy and Nim boy, Bakanjurutina Agamukaba.
He's my blood. Obboleeyyan Yep. Rabbi sodaadha. Nama hojjatu. Go ahead. Nama hawaasaaf hojjatu, nama saba isaatiif hojjatu sanin madaala malee digrii inni qabuun, qabeenya inni qabuun, haasawaa inni bareeda haasawaa inni miti. Maal hojjetaa jira saba isaatiif? Maal godhaa jira saba isaatiif? Akkasitti namas follow gootan nuti follow na godhaa wanni isinin jiru newsiin kun addunyaa irratti haa deemu. Yoo Rabbi jee I think by 2 days I have a VOA interview. Akkas wanta ja'anii jira mootummaa biyyaa kana seenanii akka himan rakkoon kun addunyaa irratti akka beekamu barbaada. Isinis namu bakka jirtanitti waan barreeffamu share godhaa dabarsaa ummanni keessan beelaan dhumu jira. Wanni kun waan qabatamaadha. Waan hin taanedha yeroo keessan hin dabarsina obboleeyyan kiyya. Obboleeyyan kiyya waan namaa TikTok irratti hin arka waan hin taane waan namaa faayidaa sin goon hin dabarsin osoo ummanni kee dhumaa jiru osoo haati tee Boorana keessa hangaftittii Oromoon beelaan dhumaa jirtu ati TikTok hidhan asi maallaqa qarshii fi shilingii guuruuf nama Oromoo guurtee waan biraan godhi rabbiidhaan isin hin qabe rabbii isa guddaadhaan isin qabe sagalee taa'u mata keessaniin ja'anii kanumaan jamaayii irratti galatooma obboleessa kiyya waan jettu yoo jiraate jee. Wallahi say perfectly said. Namatu deemu jira. Namni Borana Europe bije by the end of next month ka deemu jirati. We want to make sure that we want to ship a container out of Minnesota going forward towards there so that he can release it to the communities that are there. So you want Sangoru Barbadan, what in Minnesota? There is a Waldorogomani one can definitely Kurobakin. We want to ship a container as soon as possible out of Minnesota. Perishable foods to our people. Dry foods to our people. Wari Minnesota uno isiniti majira masjid bilaliti container ani khayani perishable food keni dan ka gurguramu jira sambitani donate godhu dandeessan waan dandeessanin isaan bira dhaqqaba isaan directly kara Booranatti ship godhuuf deemani. So abo your responsibility for food stamp and bitte sirra furanna food stamp ke sirra funel kuno sikennina wali himun bareda ummata ke nagargaru ummata ke sagargaru. You don't need to be somebody else. Nama bira barbachu. You need to start from you yes. First. Instead of asking somebody, what did I have done so far for my people? Ummata bele ajur, ummata chinaksan rabuk ajur, ummanni harage mal got ajirta. Ummanni Borana make a mal got ajirta. Wallagi mal got ajirta. Eliti make ajira churchi jira make atam tu jirtan. Mal got ajirtan. That is the way you ask yourself first. Ani akan uradini iyajira, idninis iyajira. Wandan de you got ajira. Obales yang kenya baka jirtani sagaleta share goda. Sakana dabarsisa waan biraa hunu dabarsistan waan nama namni waan si ajaabu namticha rasuula arrabseesan sheer yeroo dhibba godhaa ture Oromoon yeroo miliyoona namticha rasuula arrabse waan ummata kee immoo beelaa jiru sheer godhi yoo sin jaan I don't know Oromummaan tun akkam taateen beeku dhiifama I am very emotional garuu haqan qaba namni saba isaatiif hin ijine nama amiti ani akakiyatti namni saba beelli saba isam yo beelango to me that person is not a human being niki jiba Oromummaa jechuun kana nuti Oromoon safuu qabdi Oromoon jaalala qabdi Oromoon isi kabiraa hammatteeti baras geesse Oromoon saba meeqa hammatteeti nyaachistee guddistee bara nama dhabdee si bira dhaabbatu hoggaa beelote so dirqama qabda akka Oromummatti Oromoo bira dhaabbachuun Oromoon Booranni Oromoon Wallagga Oromoon Baale Oromoon Shawaa Oromoon Boorana Oromoon Arsii sigale osoo nuti duru beelaa wallahi shame on us shame on us. We're gonna put this competition, we're gonna put this challenge to our people, and we're gonna keep them updated where we at and all these things, and where we going to the next, which place we're gonna go next. Friday kana akka danda'anitti waliin share godhanii video kana Masjid Bilalitti irraa naafina haga dandeettan. You know, whatever you can. You know, sadaqaan barbaita walau bitamrin je rasuli timira takitti takkan leo taatelle timira tokkoon sadaqaa birraa baasaati ama bar lubbuu namaa bar eewal taban
كيني أما تكون وياته كنا ما ولشان لبونا ما والتبا. This is very critical. Nama du'ude butoko. Keni nyata is a big deal to them. So Minnesota charra kan arkatani jirtani. So ittifaqedama. Sheekotiin moohime warri keessa sheekotiin Jumaa dhufu kana khutbaa keessa khutbaa beelaa yoon taane sheekotiin Oromoo biyya alaa jirtan Jumaa dhufu kana khutbaan keessa waan beelaa nama nyaachisuun faayidaan isaa maali san yoon taane wallahi ummata keessaniif hin dhaabbanne. Qeesinis alata beela Oromiyaa keessa jirtu yoon haasawne ummata keetiin miti kan dhaabbate nigdiidhaaf dhaabbatan jechuudha. Kanuman jala galatooma. Thank you.